Uummanni Oromoo aadaa bal'aa fi boonsaa qaba. Aadaan ittiin wal bulchaa turee fi jiru sirni gadaa jedhama. Sirnichi duudhattiin bulmaata uummata Oromoo qofa osoo hin taane hawurtee kuush bu'uura sirni dimookiraasiiti. Innis carraaqqii hin qabneen hamba hiilii addunyaatti galmaa'e. Maarree namni aadaan beekne garbichi nama ta'an mammaaksa maanguddoo ta'anii. Uummati Oromoo uummati sirna aadaa kanaan bulu uummati kuush kun hin ka'uudeensa kuushiyan kunini uummati sirna hawaaqii barsiise. Namni asaasa waaqaatiin uume malee namni qaroomaan hin uumne sirni gadaa asaasa waaqaatiin uume qaraa waaqa barsiise asaasa waaqaatiin uume. Aadaan uummata bal'aa hortee kuush kun iddoowwan tokko tokkotti sabab garaa garaan laafaa dhufu. Xiyyeeffannoo uummataaf mootummaa naannichaa itti kennamaa jirudha. Ammas goomittaa jechuun jijjiiramee jiraatus ammas xiyyeeffannaa barbaada. Sirni gadaa gumaacha inni biyyaaf addunyaa qaba maan waan jedhirratti OBN qorata aadaa fi seenaa abjaatanii diidaa waliin turtii taasise. Qorattooti gargaraallee waan jedhu aadaa jechuun maaliidhaan hiikkaan aadaa gara 300 waliin ni kan jedhama. Sirni gadaa sirni jiruu jireenya uummataati. Sirni gadaa sirna uumaaf uumamaan argaa dhageettii yookaan asaasa waaqaatiin dhugarratti hundaa'ee hundeeffame. Abjaatanii jedhan sirni gadaa waan namni ofiin tolfata doon taane kennaa uummata Oromoo uumaan badhaas ta'uu himan. Hariyoo gadaa hura jaarsoo jennu bara hura jaarsoo abbaa gadaa jechuudha. Bara hura jaarsoo abbaa gadaa jechuun immoo barisuun bara waaqaati. Bara waaqaa abbaa gadaatiin himan jennee jira. Sirni gadaa yoo inni sirni uumaa. Sirni uumamaan sirni waaqaa jechuudha. Sirni waaqii erga inni nama uume ardii sanirratti bulchuuf yookaan wal bulchanii fi beeksisi. Waan cufa dur uummanni Oromoos aadaa sirni gadaa uumaan badhaas kan nam bira barsiisuufis ofii fi barachuu akka qabus akeekan. Uummati keenya iyyuu aadaa tan baruu qaba. Nu uummati keenya barsiisuu qabna. Uummata Oromoo aadaa Oromoo barsiisuu qabna. Aadaa Oromoo addunyaa barsiisuu qabna. Namootni waan aadaan beekneefis abjaataniin waan dhaaman qaban. Dhala namaati sirni gadaa jaalala gumaa. Warri sirni gadaa qeequ kun hin beeku. Adoo beekanii qeeqanii sila dansaa. Warri sirni gadaa hubate. Nami adiilleen Oromoo ta'a malee Oromoo hin jibbu. Yoo qorannoo laftan dhufanii achumaan Oromoo ta'anii Dr. Lookoo Duubaar maqaatu maqaa ilaalu uummata Booranaaf moggaafattee. Abbaallee abbaa Booranaatiin fi yaamamaa jirti. Abbasii dhaleeniiti. Aadaan waan lubbuu qabaatii wanti lubbuu qabaamoo kunuunfamuu qabdis imaana dhaloota ammas ta'uu hubachiisan qorata aadaa fi seenaa abjaatanii diidaa. Waan gaariitti jalqaban. Mootummaan kutaa tokko kutaa 8 fakkeenyaaf kaarkuleemii bocaa jira. Yoo barata kutaa tokko akka 8 qofaaf barate jennee lakkifne wallaallee jira. Dooktora Piroofeesaruu ta'ennallee gana gaddeebanii barachuu qaban. Maan jennaan sirni gadaa irratti isaallee gaafii namuu sadarkum kutaa tokko jira waan ta'eef.